Sababa dhibee busaan haadholiin ulfaa fi daa'imman lubbuun darbaa jiru jedhame. Godina Wallagga Lixaa aanota akka Beegii keessatti baay'inni namoota dhibee busaan du'aa jiranii dabalaa jiraachuu jiraattonni waldaa walgargaarsaa Oromootti himan. Waldaa walgargaarsaa Oromoo godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti buufata fayyaa ganda Guunfii daawwachuun jiraattota dubbiseera. Wabii Xilahun dabalata qaba. Waldaan walgargaarsa Oromoo aanaa Beegiitti buufata fayyaa ganda Guunfii dubbisuun yaada jiraattotaa viidiyoodhaan qoodaa ture. Haadholiin ulfaa qorichoota garaagaraa fudhachuun lubbuu dhabaa jiru jedhame. Irrattis daa'ima meeqa du'aa jira gaafa deessu torbee darbeemma tokko hin deessee mucaan hin du'e jechuudha. Mucaa sana booddee haadhis hin duute jechuudha. Tajaajilli hin jiru waan ta'eef. Mana tokko keessaa maatiin hundi dhukkubsachuun kan gara mana yaalaatti wal geessu akka hin jirre jiraattonni himan. Sababa dhibeen uummanni hojii hojjetataa kan hin jirre waan ta'eef fuuldurri isaaniillee yaaddessaa ta'uu himan. Maatiin 8 mana tokko keessatti dhumuu kan himan jiraattonni dhibeen kun uummata irratti hubaatii guddaa geessisaa jira jedhaniiru. Uummanni waan qabuun qoricha bitatanii fayyadaman illee maallaqa isaanii fixuun alatti dhibee kanarraa fayyaa hin jirru jedhu. Sababa kanaa lafa qaban qabsiisuun namoota qarshii qabanirraa qarshii fudhachaa jirra jedhu. Kacoo bara raftan. Maal irratti maal disibiree hojii fideen qaba. Sababa busaarraa kan ka'e maatii koo nama 10 tun baasuu 10 fixee ka'eeni amma waan hin baasu dhabee. Geejjibnis waan hin jirreef buufata fayyaa ga'uuf deemsa sa'aatii 2, 3 fi sanaa olii haadholiin daa'imman waggaa 8 hanga 10 dugda isaaniitti baachuun geessaa jiru. Buufata fayyaa ga'anis sababa qorichi dhibamuu fi baay'inni tajaajilamtootaa heddummachuutiin tajaajila osoo hin argatiin daa'imman yaala tattamaa barbaadan qabatanii turaa jiru jedhame. Kun immoo du'aaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru.